rakkinni biyya sanii Abiy Ahmed uf duuba deebi'ee zamana Haile Sillaasee zamana Dargii zamana Wayyaanee xiqqoo haalaan lume zamana Haile Sillaasee ijoollee an gaafa Haile Sillaaseen kufu kutaa lamarraa kutaa sadii dabree birraasan kufe Haile Sillaaseen Haile Sillaaseen personally wanni marri ka relative miti waan tokko beekta kophatti dhaabdee yoo analyze godha jetteen ulfaata wali bikkuu qabda amma yoo Abiyyi fi Mangistuu fi Wayyaanee yoo wali bikkine afran yoo laallu amma Haile Sillaaseen warri isa wajji dalagu yakka guddaa dalagu maa gaafii hin qabu ammoo akka nama tokkootitti nama gartee inni mataan isaa nama kabajaa qabu tokko yoo dubbatu kabajaa qaba adaba qaba naman arrabsu asiin dura dubbadhee jira gaafa Mangistuun waayifaa qabanu inni akkan ajjeefamne warra jedhee Haile Sillaaseen booda warri isa hojii dalagu naftanyoonni tuddiddee jara sanillee fixxee achi boodallee waa hedduutu ture overpower isa godhani deemee itti gaafatamaan ka mootummaa isuma yakka guddatu ture garuu akka nama tokkootitti waan dubbatullee laallataa akka nama guddaatitti dubbata Dargi kootu keessa guddane Dargi Mangistuu Hayilamaariyaam yoo dubbatu nama gargar hin baasu nama diina isaa warra loluunsan malee ummata Itoophiyaa hin kabaja Mangistuun ummata kiyya jedha bar yoo dubbatu beektaati si onnachiisaa iyyuu haga tokko yoo dubbatu Mangistuun bar jibbaa namaa hin qabu yoo san namni akka gaariitti keessa isaallee hin beeku waan inni ta'ellee hin beeku amma waan inni ta'ellee akka gaarii waan beennu jibbaa namaa hin qabu haga danda'een jiruu namaa tana uduwayyooftee fi hin jaalata ammoo innillee misgaayid ta'ee waraana gubbaa san nagaan fixuu hin barbaadu moohu malee jedheeti boodarra waan inni ta'e ka agarre kan Wayyaanee dhufe Wayyaanee mallas nama gartee waa beeku dharallee uduu beeku waan hin taaneef waan ta'ullee achi ilaalee ofirraa arga ofii jedhee waan hin taane hedduu keessa seenuu hin barbaadu ammallee akka namni misunderstand na godhu hin barbaadu yakka guddaa ummata keenya irra dalayde kana irra deebinee asirratti hin dubbannu garuu walitti ilaaluu waan jirruuf kompaarisanii Abiyyi wajji waan godhaa jirruuf kana kaasa mallasama gad bahee ummata takkaa mallas ummata Oromoo arrabsee beekaa hin beeku hin kabaja nama kabaja akkasi namni biyya bulchu yoo gartee uuma fedhe keessaa yoo haa dhufu gosa fedhe haa ta'u Hayilamaariyaamillee akkas nama kabaja naman arrabsu yoo namni waa gaafate yoo waa godhullee barbaadan duubumaa waan godhan malee gad bahanii gartee naman salphisan namicha kana laalammaati haakiman arrabsa nama barate gaaf tokko maal jedhee arrabse baranne jedhani maalii qabna digrii qabna makiinaa iyyuu hin qaban ufuu bulchuu hin danda'anii jedhee arrabse so dhaga kiyyaan saayikoloojistii miti Dr. Milkeessa psychoanalyze isa gochuufi miti garuu numarru waan tokko hin beennaa miree ufii waan hin baratiniif wanni isaa marri gartee waan hannaa waan ta'eef resentmentii nama barateellee waan qabu fakkaata haasasaarra jibbiinsa nama baratee gartee waan qabu fakkaata na tuffatanii innuuf beekaa miree afaaniin gartee Dr. Abiy Ahmed haa jedhan malee inni haga barateef haga hin baratinillee waan beekuuf haayiskuulii inni itti barate namuu hin beeku so kanaaf complex inferiority complexii qaba kanaaf nama barate jibba fundamentally kun ammootu lafe man nama wallaala namichi kun gartee nama wallaala barnoota miti dubbii ani barnoota irraan kaayanne mallas PhD hin qabu ati beekaa yoo taate barnoonni waa sii dabala malee barnoonni bal'aa gartee akka amma Abiyyi kana beekaa hin godhu Abiy Ahmed fundamentally nama gartee
لوكي قرتي بوكا وارين كتب من دانيال كبرت فارقتي كتبت أما إني وانجراك أنا جدّي يوغا بيها سو أما ما الجتين أسيندور اللي دبني بر أكي متابي تيتير تجري زمان دوري إثيوبيا أمتهف بدأ دوجنا ربي كاسي واقعتو سي كاسي جراني كان متا غوتاني جر إنما مال لولي ساكوني كوزميك غرتي واني غريسا جرا الاني إسا ديمي هم بدا كنافو أني واقعت ترست قولي غرتي كران أني رجل كون كراك أجيل كرائي بفما جدياد أكنا متا إسا غوتاني جران كان مالي فكاسا أكنا يوكا يادو جيرا نفون دندو نمشي توكو University of Texas كانت لويد بنسون جرانين نو لويد دوماس جرانيني بروفيسور political economy توري بوكو يكتبه race to the bottom جرا بوكني ساسون وانسان كيست exactly أكوان أبي أحمد describe قوليتي نوچسون بوكا سان كيست نمني أكاسي يادو نمني قرتي واقعنا وجه جيرا جديو كيادو تاي ونما وجه كومبرومايز كم يقول نمني وانتي سوجه جيرو so أبي أحمد كناف أشي هو مالي جيرا في دو هندن he is not capable وانا نجروف كناف اوكي غرقا في تيتي أسديبي كا IMF في تي هاديبي نودور IMF أبي أحمدين بريغة دبوسي جتيني انان تولي جتين so غافي تاوها قابو IMF مال بربادي خجب fundamentally بوركينا فاسون هندد غرغار سما جراتو دد نمشي أمرو في إبراهيم تراوري هيرانين كينيان بودا دقمنا التدفت so IMF في مالي مال برباد خجل وكغار الله لمو قبا أكا فلاسة فرنجي تتي نمني بلاشا واسين قول سجالت واسين قول سجيب بإفسين اللول قارون ما فرنجي اللي كان جديك زي مرة دبتا برا so IMF فيني fundamentally ميشا وري ويستي يكون نما كنترول قلوني أنا أما أمريكا كيسة تعيا كان دبتا بر مالي أكا قاري وان أرقواني سيكن قبا وان برو دبتاني قاف ومن إرى وكنا دبتان بيا كنا قوني بيا أفريقيا تكتي غرغار سجرات نجوما كيسابات فكينا في دايو التاني جرتو كله so IMF فين غتيغا بوستين now theory economics يتيني يوم علقني كيرا كسته وعلى غرغرچو في غرغارا كجدو هنجرا كنا موتو idealized situation وان هدو فاكتوري هدو تجرا كان مرايو أكا إني سوچوني أوغيتي بري مقوفا ركسيفت أكستاو النمانا غارو واني دابتيسي إيغو نجر واحد دو جزيتو كو جيجيراما so أتي نما وان manufactured goods إنكامني نمني أكت بيتي أكا إتوبيا ونما نسين بري وفي ركسيفتو في مالي أما تشاينا ركس قوتي مالي واني سين غرغرتو وان manufactured تاي كناف وان تشاينا ركسا كان ميشان تشاينا يو أتبتو ركسا جيتشا ميشان إسي سو أمريكا كيسا أما يو شاميز أمريكا كيسا هنو جايو جت نما قطرتي دلاي سيفتو بري أفرتما ساعة كفلافي شاميز أمريكا غرغرتا قالي تاجيتشا كناف نمني وان أمريكا دلغامير وان تشاينا دلغامي بيت جراغاري كن إثيوبيان بونا غرغرتي ذهب غرغرتي ما كوربشني اتهادي فنو وان إثيوبيان غرغرتي شفتو كوموديتي جنون كوني وان أوما أرقم وان إسين دلاي ديمت كناف واني أوما أرقم يروب مرا ديماندي لساهنجرا كنافو فكينا في بونا غرغر وفي ما قتي بونا قتي بوسفت شرفا قبوس ويا تشامبر فكينا ميها جنو لا فشرفا قد بوسا نندورا بري تكاكاباتي وري الايو كرا اوفيشال شانل يتيو دغو دولار تكو بري شنتمي جاكن نانيف اما دولار تكو يو دغو بري دبافوي كنانيف دك ايه بونا كان يو فكنا نو بونا اثيوبيا را اكسبورت ويوتاي
Kanaafuu maal godhu jirta jecha uf zarafsiisu jirta jecha. Takka lammaffaa meeshaa biyya alaatii galu. Meeshaa biyya alaatii galu amma doolaara tokko bituuf birrii itti dabaluu qabda jecha. Meeshaan alaa galu birrii hagasii itti dabaltee bittee doolaaraan bittee yoo biyya galchitu qaalii ta'a jecha. So gara lamaan nama miidha. Meeshaa ala gurgurtu uf zarafsiisaa arta jecha. Meeshaa alaa galchitu ammoo gatii guddaan bittee galchita. Kuni silaa ta'uu hin qabu. Abiy Ahmed silaa birrii didee waan kana diduutu irra ture. Birrii IMF kennituuf san doolaara. Inni kaa doolaara wanni barbaaduuf waan birootiif. So biyya dura dantaa isaa mataa isaa caalche jecha dantaa gruuppii isaa. Doolaara waan barbaaduuf hin beekna meeshaa waraanaa itti bitata. Waan amma biliclicii waan ifu kana kuloo karaa ittiin tottolchan kana itti bita. Sanis ajandaa biroo gizee biroo itti deebina kaampanii isaattu bita jedhani. So kuni ta'uun irraan turre biyyi hedduun IMF kana wanni isiin ofirraa achi dhiibduuf waan akkanaa kanaaf. Lammaffaan ammoo liqee doolaara biliyoonaaf tuqaa 5 gadda jarri kenniteef san dhala isaa doolaara miliyoona hedduu jedhatti baatii takkatti. Maaliif Itoophiyaan fa kreditiin isii bada jedhanii dhalli isii akka malee guddaa. Ati uduu maallaqa sanuu deebisuu baatte amata hedduu keessatti dhala qofaanuu hin galfatti jarri maallaqa sana. So IMF biyyi hedduun amma Afrikaa keessa muuvmantiitu jira. Muuvmantii guddatu amma wanni Burkina Faso irraa ka'e Afrikaa dhaqqabuuf deema. Waan gargaarsa biyya alaa kana didu especially waan World Bank if IMF irraa dhufu. Maaliif? Dhara guddatu keessa jira waan kana. Faransaa kana gargaarsa jettee asii warra lolu gargaaraa asii mootummaa waliin jirra jettee lamaan waliin dha'uu turte. So IMF waan akkasii godha. Kun ammootu kadhiyoo kana ta'uu jiru land ownership. Mallasfaa dargiinillee mallasfaa akka laftiin gurguramne hin dhoowwite. Maaliif? Namni lafa qabu dhufee qotee bulaa irraa bitee lafti oomishamtuu miti gaafa lafa san gurgurtee irraa kaate agasi lafa ibaa argachuu hin dandeettu birrii qabaattee lafa hin bittu. So kana oolchuuf kan hambisuuf lafti akka hin gurguramne godhan. Abiy Ahmed fa'aa akka amma lafti akka gurguramtu godhaa jiran. Master plaanii haarawaa kun. Lafti Oromoo hin chabamti. Oromoon hiyyeessa horii hin qabu. Maallaqa wayyaa yoo itti kennite lafa sadiin gurguraa. Ganna dhufu maallaqni ati itti gurgurte sun homaa hin bitu akka amma infleeshinii itti deemaa jirutti. Paarlamaa fidanii waan kana akka wanna ta'u godhu jiran. Amma asiin dura illee dubbannee turre. Abiy Ahmed warri Arabaa ka xayyaaraa diroonii jedhaniin kana kennuufi akkanaan bilaashaa miti inni obboleessa kiyya maalii kiyya jedhe harka qabatee namta jala deemu suni asiin dura dubbannee turre. Gaara Oromoo gaara Baalee akka inni gurguree jiru. Asiin dura illee dubbannee turre. Dubbiin akka gadi baasanii muddamanii dhossanii bira taa'aa jiran. Gaara Baalee gurguree jira Dubaayitti. Gatii inni itti gurgureen exactly hin beennu malee gaafa dura cinqamee meeshaa waraanaa bitachuu barbaadu san biliyoona 3 wayi nan gaafatina maaliif na gaafattan isin naan kennine jedhee paarlamaa irratti dubbate san. Imagine Dr. Milkeessa ilmi namaa akkana hawaasii kennu premisii sanii ka'uu qabna gizee maraa. Namni akkana hawaasiin kennu. So Araboonni maallaqa kana kennitee fi inni waraana itti bitatu kana maal kenneefii jira maallaqa kana meeshaa waraanaa kana kennitu yoo ati jettee gaafattu Abiy Ahmed qabeenya Oromoo gurguree jira. Kun ammoo ta'uu hin qabu balaa hedduutu ka'uuf deema. Lafti Oromoo gurguramee jira. Kun ammootu mana masaraa mootummaa ka ijaaru. It's a matter of priority. Ani amma masaraa mootummaa mana masaraa mootummaa ijaaruu isaa kana uduu biyyi nagaa taate uduu wanni achi dura dhufuu qabu cufti ta'e irraa silaa hedduun dubbadhu. Maaliif jarri tuuni abbaataachin beeta mangisti maalii jettu san
deebiin ta'aaf jedhee ilaala. Maali waan tokko beektaa waan fiil goonu dubbachuun barbaachisa. Garuu Abiy Ahmed maal godhe? Uduu namni beelayuu doolaara biliyoona 10 baasee waan cufaa dhaabee san ijaaraa jedhe. Kuni kalaqa ta'uu hin qabu. Magaalaa tolchina jedhanii Jimma dhaqee ummanni Jimma ummata gaarii umaa uduu nun gaafatin mana ofii dhiisee keessaa yaa'ee jedhe. Really? Uduu ummata san amma bilisummaan jiraattee biyya san keessa joornaalistoonni dhattee gaafatte. Ani beehaa biyya tolchaniif dhugamatti jaaladhee dhiisee bahe namni jedhu hin jiraata. Waan hin fakkaanne haasa. Hin soba nama kijiba. Amma achi qofaa miti bar magaalaa cufaa akkana diigu jira. Inni maal barbaada? Mataa isaa xiqqaasaniin yoo waa tottolchee yoo jedhe namaan sobuu danda'a. Waan akka footoo wayii kakkaasee maal godhee gartee akka peint godhee faranjii tanan mul'isee biyyi jijjiira. Nama hedduu biyya dhagee bara waa namichi bar biyya jijjiire siin jedha. So waan akkanaa kana barbaada. Substance uduun ta'in inni gizee mara dalagaa isaati yoo laan superficial waan gubbaa tolchuu barbaada. Oromoo waan jettu beektaa keessan beektu budaan agaree nyaatti jedha. Keessa waan jiruun beektu budaan akkanumaan laaltee inni keetti bareede si nyaatti beektaa. So Abiy Ahmed waan akkasii dalagaa. Wanni guddaan akkuma siin jedhe sani Dr. Milkeessa Abiy Ahmed hidhamee jira. Nama mataa hin qabne mataa isaa hidhanii jiran. Inni ammallee he is in a cosmic war. Inni he is right, everybody else is wrong. Kanaafuu eventually hin mooya jedhee waan yaaduuf hiikaan biyya sanit dhufuu hin danda'u ilaalcha jedhu qaba. Baay'ee galatoomii waan inni kanaan dura hojjettoota mootummaa mindaan haa dabalamu jedhee haasa'e tokkos haasofsiisee ni gara isa xumuraatti ceena. ቀንሰናል። ብዙ ቢሊየን ጉድለት ነበረ። በውጭ ምንዛሪ ዝርዝር ሪፖርቱ ናሽናል ባንክ ያቀርበዋል። ዘንድሮ ያገኘናቸው የውጭ ምንዛሪ መጠን በየትኛውም ዓመት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥቶ ያውቃል። ቱሪዝም ብቻ 26% ነው ያደገው። አሁን ችግር የሆነው ምንድነው? እኛ ስለ ኢኮኖሚ ደጋግመን የማንናገርበት ምክንያት ኢኮኖሚ የምንገነዘበበት ምክንያት መንገድ አደገ ከተባለ ደሞዝ ጭማሪ መሆን ብቻ ስለሆነ አሁን የደሞዝ ጥያቄ በየሴክተሩ የሚያነሱት ሙያተኞች አንዳንዴ ኢትዮጵያዊ ናቸው ወይስ ኢትዮጵያዊ አይደሉም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ልጅ እናቱን ሄዶ ምሳ ካላመጣሽ የሚለው በመሶብ ውስጥ የተዘጋጀ ነገር ያለ እንደሆነ ወይም ቢያንስ በቆሎ ምናምን አይቶ ቆላ አርገሽ አምጪ የሚል ከሆነ እንጂ ህፃን ልጅ እንኳን እናቱ ምንም እንደሌላት ካወቀ ተለጥፎባት ያለቅሳል እንጂ ምግብ አምጪ አይልም። ባዶ ቋት ያለች ሀገር እያወቀ የሚጠይቀው ኬንያዊ ነው ኤርትራዊ ነው ማን ነው የሚለው ጉዳይ ግራ ይገባኛል። ነሚ ሚርገሳ ጋፈቱ ኢትዮጵያዊ ሚቲ ጀዴት ሐሳው ንረታኤቱ ነሚ ኩኒ አፋን ኩኒ ሞቱማ ሆገነ ያን ይያዱ ኩኒ ዱሪዬ ዮተ የማለ ወነከ ከና ነምነከ ዱሪዬ ኑ ሰፉኔ ገተ ኩኒ ነመገድሲሳ አከሲን ጀደሙ ነምኒ ሚርገሳቲ ጋፈቴ እንቀቡሌ ዲያሳ ማለ ኢትዮጵያዊ ሚቲ ከ ማሎዳ ዲያሳ አማ እጋ አከወሊ ገላቲ መዲ ረኮ ከና አቢይ አህመድ መታሳ አከታኤ ስሪት ኑ ካፍቴታ ኢማመተኒ ኡመተረቲ ፊዴቱ ቀጂ ዋንኒ ሆርዶፍ ፊለቴቱ ባይ ዲዛይን ፊለቴቱ ኡመተ ከን ህዮምሳ ከጅሩ ቤሎሳ ከጅሩ ኢማመተ ሳቲን ኡመኒ ኩን ግድራ ጭንቁርፈማ ከጅሩ ቤላን አደበማ ከጅሩ ogeeyyiin fayyaalee wuma kana sababa kanaatiin akka fincilaa akka jiran sirriitti kaafnee jirra. Amma kutaa isa xumuraatti dabarraa muuziqaa ce'umsaa booda.
Hordoftoota keenya deebinee jirra. Kan waliin jiru Profeesar Mahammadi. Kutaa gara xumuraarra geenyeerra. Profeesar amma egaa keessattuu ogeeyyiin fayyaa ofirraa gaaffii gaafataa jiru, fincilataa jiru. Mirga ofii, mirga haqaa, mirga dhugaa qaban beelaa dalaguu hin dandeenyu jechaa jiru. Amma jeneraal istiraayik gochuudhaaf deemu borurraa kaasee jeneraal istiraayikii goona jedhanii guyyaa takka tafaan guyyaa takkaatu hafaa san keessa immoo Abiy Ahmad doktoroota hidhuu jira bakka tokko tokkotti waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa hoogganaa isaa hidheera kibba keessattis doktoroota hidheera bakka tokko tokkotti hidhanii gadhiisuu Abiy sodaatee jira amma borirraa kaasee akka ogeessonni fayyaa jedhanitti ni falmannaa jeneraal istiraayikii gochuudhaa deemaa jirra. Guyyaa tokko nu hafe jechuun borirraa kaasee jeneraal istiraayik hojii dhaabuu eegaladhanii bakka garaagaraatti hiriira hin ba'uu ejjennoo isaaniis ibsataa jiru. Ammoo sila akkati jettutti sila na yaadadha jetteetta Abiy rakkoodha, qaama rakkooti, madda rakkooti. Furmaanni immoo isarraa hin dhufu. Sa'aa kana irratti beelofne rakkoo gaafii daabboo jedhanii gaafatu. Xuqur Ambassaattis, Wallaggattis, Naqamteetti wanni gaafatamaa jiru gaafii daabbooti. Wanni kun immoo Itoophiyaa bakka hundatti baay'ee kan ka'aa jiru. Naannoodhaan walituun qoodiin, amantiin gargarituun bahin, sabaan gargarituun bahin dubbiin kun itti dhufteetti Abiyyiin huutee qabdee jirti wanni itti. Abiyyi kana eegneen Woma lagatti qawwee waltuman kanaan onni amma ta'e turaa jedha mana keessatti ibiddi qabate Abiyyitti. Abiy amma ndeebisa sila already ga na deebiftee taaga akka ta'e isuma kana ibsituuf ndeebisa. Madda rakkooti Abiyyi ndeebisu furmaannis Abiyyi irraan dhufu waan naan jettetu jira. Garuu isuma xiqqoo naa babal'iftee maaliif ndeebisu Abiyyi erga sana jennee immoo falli jiru asumaanis guduunfaa waan ta'eef falli jiru maali waan jedhu Nadu Professor Muhammad. Thank you, Dr. Milkees. Abiy wanni inni gaafii kanneen deebisuu hin danda'an jedhuufi tokkoffaa taarika isaa ilaaluu qabda. Taarika isaa ganna jaha ta'e amma jaha olii I think. Yoo ati ilaaltu Abiy akkami divide and conquer wanno istiraatejjiin isaa. Gaafa dhufu maal jedhee akka sobee yaadattaa nuti nama qorannu malee hiinuu jedhe amma ammoo wanni nu agarru maali zero tolerance umatakka oppositionii journalistiin haa ta'u warra politikaatiin haa ta'u Abiy Ahmed basically nugusa ta'ee jira biyya san keessatti Abiy mooti he is a king kanaafuu nugusa challenge gochuu hin dandeettu. Abiy Ahmed maaliif challenge sodaataa yoo ati jettu waan hedduu lafa kaa'uu dandeenya Dr. Milkeessa. Tokkoffaani diina hedduu qaba Abiy Ahmed. Tigraay nama lafarraa kute nama fixe, Oromiyaan nama fixe drooniin, naannoo Amaaraatiin nama fixe. So fira hin qabu Abiy Ahmed. Akka dhuunfaatitti illee gartee is a nasty guy jedha namni isa beeku. Nama dharaa nama sharranyaa jedha. So namichi kun fira hin qabu. Constituency hin qabu. Oromoon fira isaatii miti. Uummanni Tigraay fira isaatii miti. Uummanni Amaaraa fira isaatii miti. So sodaa guddaa qaba. Aangoo kana yoo gadhiise biyya alaatitti illee baqadhee jiraachuu hin danda'u na jala dhufan jedhee sodaata. Silaa biyya jiraachuu hin danda'u jedhee sodaata. Hin amanasan. So Abiy Ahmed bakka san gadhiisuu fi pilaana hin qabu. Pilaana takkallee hin qabu. Filannoon illee yoo dhufe isatu moo'an beennaa miti. Filannoo jedhanii waa fakkeessanii booda parsantii haganaatiin Abiy Ahmed moo'ee bilisiginnaa moote jedhan. So tokkoffaa wanni inni aangoo gadhiisuu hin dandeenyeef sani diina hedduu qaba. Lammaffaan ammoo piroojeektii jalqabe kana jira. Amma mana masaraa dalagu jira. Wanni kun amma dhumee kagartee waan dalagaa jalqabuu miti. Akka mataa isaa keessatti nama guddaa ta'uu barbaada. There is this dream of
Granger nama guddaa gartee taarika keessa uf dura akka kullu Ramzi jedhanii fari'oona Ijiptaan haga ammaa itti dubbatan kana gartee waggaa 4,000 almost. Waan akkasii yaada mataa isaa keessatti. So Abiy Ahmed namni dhumatu giddi hin qabu. Inni akkam yaada gaafa piramidii Masri ijaaran kana nama hedduu dhumate. San mara amma namni dagate taarikni jara dagate ka itti faarfamu nugustichuma qofa jedhee waan akkasii kana amana. Itoophiyaa amma beelaan haa dhumatu maaliin haa dhumatu waraanaan haa dhumatu waggaa 200-300 booda kana mara dagatanii waan an dalage kana namni naa yaadata jedhee faaruu barbaada. Kanaaf aangoo gadhiisuu hin barbaadu. Kun ammootu jarri isa wajji jirtu yoo inni aangoo gadhiise ummata Oromoo kana qabata ummanni hamaan jedhanii sodaa guddaa qaban. Ummanni jarri sodaatan waraana bilisummaa Oromoo. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo lafa san qabate game over jedhanii sodaa guddaa qaban. Kanaaf Abiy Ahmed kan asirra tursiifnee haga mala itti argannutti mala hin qaban ammaan tana jarrillee maaliif Oromiyaa keessa gasseenuu sodaatan yoo namicha kana ajjeesan yookaan yoo fonqolchanillee mootummaan jaraa biyya san keessa turuu hin dandeettudhanii sodaa guddaa qaban. Yoo isa fonqolchinee nuti mootummaa tana qabannee gadi baane ummanni Oromoo kan amma gargar qoonne kun tokko ta'ee as nu garagala jedhanii sodaa qaban mala hin qaban. So haga waan kana gartee gargar baafannuuf yoo ka gargar bayu Abiy Ahmed asirra turuu nu gaarii jedhanii yaadan. So jarri obsa qabanii Daani'el Gabrat fa'a obsa qaban hin obsan maaliif taarika jaraa ka durii ka kijibaa kanallee waan beekaniif akka durasiin jedhe san Itoophiyaa farli isaatiin nassaallesh maal jedhe waan akkanaa kanaan namicha mataa waan guutanii jiraniif namichi gartee waraana eebbifama akka mataa isaa mataa diqqaa isaa keessatti Abiy Ahmed waraana eebbifamaa oofu jira jedhee itti amana. Kanaafuu bakka san gadhiisuu hin danda'u faaktariin biroollee jiraachuu hin danda'u. Amma waan dura inni dubbatan keessa waa jedheeti cufna Dr. Milkeessa biyyi guddatte damooza naa dabala maa jettanii lamaan kun wal dhaya. Lamaan kun wal dhaya. Biyyi yoo guddatte barsila jiruun namaa wayyachuu qabdi. Biyyi guddatte jechaan maali? Oomishni isii ol guddate jecha bar waan birootii miti biyyi guddatte jechaan. So yoo biyyi guddatu galiin namaa guddachuu irra jira. Asiin biyyi haganaan guddatte jedha deebi'anii ammoo biyyi hiyyeetti maaliif mindaa gaafattanii akka ijoollee gartee haati hiyyeetti haadhan mammarabdee guuttusan gartee nuu gaddaa jedha. Nuu gaddaa biyya teessanii gaddaa malee mindaa nuu dabalaa ittanii gaafatina. Wanni an cufuunii barbaadu maali beekta? Biyya middle class silaa warra middle class jedhan akka haakima akka barsiisaa itti jiruu dadhabee biyyi sun it's a failed state. Biyya kufte jecha. Abiy Ahmed waraanumaan giddiin achirra ta'a malee biyya diinagdeen kufte. Biyya inni fudhatama hin qabne. Biyya legitimacy mootummaan hin qabne. Prime Ministerii biyya akkasiiti Abiy Ahmed. So ummata Oromooti ani wanni dhaamu amma namni gariin maal jedha yoo inni kufe eenyu waan yoo Abiy Ahmed kufe sarra hamaan hin dhufu Oromoo waan akkanii uf dura qabdaniiti uf hin gowwoomsina namni haganaa isinii badaan takkaa hin dhufne minilikiin nu fixellee namicha kanarra hamaa miti. So ani wanni an dhaamu ufirraa dhoowwa namichi kun gaafa kufe isinii akkana cadhisee taa'ee isa laalu Oromoo. Namichi kun isin qabatee kufa. Gizee hedduun kana dubbannee jira. Nuti asirra teennee ka'iyyuu mindaa nuu kafalanii maaliif abbootiif hawwatii teenna rabbi gartee warra jiru umrii haa dheerus warra du'e gartee rabbi biyyeen haa laaftuufi. Harka namaan eeggannu nu ummata kennaa iyyina waan nu mul'aterraa dubbanna namichi kun bada namichi kun gaafa kufe isin qabatee kufa namicha kana ofirraa kaasa yoo dandeettan waraana bilisummaa Oromoo gargaara itti dargaggeessi magaalaa keessa si'achi deemtan qabanii wannoo waraana isin geessaa jiran jecha hin dhageenya waraana keessanii dabalama
namni namaa gartee dhalataa hin du'a yoo gartee kabajaaf du'anillee homaa miti namicha kana namicha baalagee waan gartee waan dubbatu hin beekne gabbayee baalagee ka jedheef beekaan jedhe namni prime ministerii ta'ee gad bahee nama arrabsu gartanii nama baalage nama diqqa nama akkanaa kan nama kiyyattanii jaratti hin du'inaa isin balleessaa jira jiruu dhabdanii lafa hin saamamtan dahaba keessan hin saaman haga maal isin godhan jaratee kanaaf ummanni keenya warra amma hiriira amma jiru kana itti dabalamtanii namicha kana laaffisu caasaa isaa balleessu nama jiruu dhooggan warri qabalee gubboon isiin nama gaafattu miliyoonan lakkaan namuu hin beeka bakka jiru eenyu akka ta'an soo namni keenya abaarsa kana ofirraa kaasu oromoon abaarsa jettii waan akkanaa kan Abiy Ahmed is a curse abaarsa namni keenya ofirraa kaasuu qaba namichi kun deemuu qaba biyya san irraa jedheetti yaada Dr. Milkeessa. Professor Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroo baay'ee galatoomii an waan baay'ee irratti dabaluun qabu waan ati jette uummanni keenya fudhatee namicha imaammata waraanaati waggaa jaha guutuu uummata oomisha dhorkee beela seensisee saamee saamsisee uummata keenya gidiraa keessa gashe amma ogeeyyiin fayyaa falmachuu jiru namicha kana yeroodhaan ofirraa geggeessu eenyullee abiyyiin seevii gochuu akka hin dandeenye baruun barbaachisaadha. Eenyullee kana booda abiyyiin seevii gochuu hin danda'u. Deeggartoonnii fi faarsee bulaa fi raayyaa maaloo milishaanii miidiyaa irratti abii bobbaase illee namicha kana seevii gochuu hin danda'u. Firan qabu ati sila dubbatteetta. Abiyyi fira tokko hin qabu Itoophiyaa keessa. Naannoon abiyyi fira ta'e hin jiru. Dhumateeraaf jechuudha abiyyi. Namichi kun abdii kutateera hin bada Abudaabii isaatti mana ijaarrateera hin sokka yeroodhaa booda kanaaf uummanni keenya kan bakka hunda jiru barsiisaan hojjetaan mootummaa warri waraana keessa illee jiru quuqama Oromoo illee qaban poolisiin hundi walta'ee gara uummataa goree gaafiin ogeeyyii fayyaa kun gaafii hundaati hunduu akkuma sila jette itti dabalamee namicha kana ofirraa geggeessuun isa xumuraaf ofirraa darbuun barbaachisaadha. Abiyyi booda wanni dhufu abbaa biyyummaatu dhufu. Abiyyi booda ka abiyyi caalu nutti dhufu. Kana beekee namni keenya akkuma ati jette qabsoo tanatti makamee qabsoo warraaqsa guddaa gaggeessuun barbaachisaadha. Abiyyi wuma miindaallees niin dabaladhe illee dubbachuu didee bara. Miidiyaadhuma isaatiin illee waallee jechuun barbaanne. Nama hidhuutti deemaa jira. Kanaafuu gaafiin ogeeyyii fayyaa gaafii sirriidha. Gaafii haqaati. Gaafiin uummata bal'aa gaafii sirriidha. Namicha kana ofirraa kaasuu irratti uummanni keenya tokko haa ta'u, tokko haa taanu, hundi keenya immoo waan dandeenyu haa goonu. Qabsoo uummata keenyaa waan dandeenyuun haa deeggarru. Sagalee uummata keenyaa ta'uu ittuma fufnaa. Jedheeni xumuraanis Professor Muhammad Abbaa Jabal Xaayiroo yeroo kee nuuf kennitee sagalee uummataa waan taateef ulfaadhu nagaa ta'e. Ulfaadha horaa bulaa nagaatti Dr. Milkeessa. Hayyee sagantaan keenyas kanumaan xumuraa galatoomaa hordoftoonni keenya.